Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa har'a immoo kutaa arfaffaa barnoota sirna gadaa boqonnaa arfaffaa kan waliin ilaaludha jechuudha. Boqonnaan arfaffaa immoo bulchiinsa sirna gadaa kan jedhudha. Boqonnaa sadaffaa barannoo sadaffaa keessatti durooma yookiin durooma isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Durooma jechuun yookiin faaruu duroomaati. Sirna achi keessatti faarfamaa deemuu jechuudha. Har'a immoo bulchiinsa sirna gadaa kan ilaallu. Bulchiinsa sirna gadaa jechuun tokkoffaa irratti maalummaa bulchiinsa sirna gadaati. Bulchiinsa sirna gadaa gaafa jennu bulchiinsa sirna gadaa ijoo fi bulchiinsa sirna gadaa yookiin immoo caaseffama sirna gadaa kan jedhu kan of keessatti qabatu jechuudha. Kan kutaa kana keessatti ilaallu garuu maalummaa bulchiinsa sirna gadaati jechuudha. Sirna gadaa yookiin bulchiinsa sirna gadaa jechuun egaa uummanni umurii fi gulantaan kan inni keessatti maal ta'udha? Kan inni keessatti wal gurmeessu yookiin kan inni keessatti wal tartiibessudha jechuudha. Kunis tokkoffaa siyaasaanidha. Sirni tokko kan inni ittiin gaggeeffamu yookiin kan inni ittiin bulu sirnaan waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan diinagdeetiin. Diinagdee maallaqaa, diinagdee qabeenya horachuu yookiin immoo ittiin sochiidhaaf kan nama taasisu jechuudha. Akkasuma hawaasummaa uummataa kan keessatti qindeessanii bulchiinsa sirna gadaa yookiin sirna uummataa jedhameetu kan beekamudha jechuudha. Gama biraatiin immoo sirna bulchiinsa dhalootarraa jiru hunda gogeessa shanan keessatti hirmaachisu jechuudha. Gogeessa shanan kan jedhu sirni gadaa karaa adda addaatiin wantoota shan jedhachaa deemu kan inni of keessatti haammatee jirudha jechuudha. Gogeessota shanan kanas immoo kan inni of keessatti haammatee deemu tokkoffaa gama sirna bulchiinsaa halkan tokkoon yookiin bara tokkoon hundaa'ee yookiin kalaqame miti waan ta'eef waggaa 5 ni fudhata jechuudha. Waggaa 5 kan keessatti fudhatu immoo waggaan 5 kun immoo tokkoon ishee yeroo waggaa 8 qabaatti jechuudha. Marsaan 5 kun dabaree 5 wal geesse jechuudha. 5 yeroo wal geessu immoo 5 ishee immoo 8 40 taati jechuudha. Kanaaf halkan tokkotti sirna raawwatu yookiin immoo sirna qindaa'u waan hin taaneef maroo 5 qabaata jechuudha. Gadaan egaa sirna bulchiinsa adeemsaa fi muuxannoo jaarraa hedduutiin ijaaramanidha. Kunis immoo adeemsa muuxannoo jijjiiramaa fi bulchiinsa yeroo dheeraa kan itti fudhatedha jechuudha. Sababni isaa jaarraawwan 14, 15, 16 dura osoo bulchiinsa sirna dimokiraasii Giriik yookiin immoo Giriikonni bulchiinsa sirna ittiin bulmaataa hawaasaati jedhanii hin kalaqiin dura sirna kana wal gaggeessaa wal bulchaa waan tureefidha jechuudha. Sirna kana keessatti gaafa wal bulchanis egaa walharkaa fuudhiinsi aangoo humnaan yookiin immoo abbaa dandeettii addaa qabaatee osoo hin taane sirna kana keessatti nama guddatee fi sirna kana raawwachaa nama guddateetu sirna kana bulchuu yookiin immoo gaggeessuu danda'a. Kunis immoo caaseffama mataa isaa danda'eetu ittiin bulamaa deema jechuudha. Inni tokkoffaa irratti bulchiinsota kana keessatti utubaalee bulchiinsa sirna gadaati. Utubaa yookiin immoo dhaabduu isa jennu jechuudha. Kan utubee qabu yookiin kan jabeessee qabu kan of keessatti inni hundeessaa deemudha jechuudha. Utubaaleen bulchiinsa gadaa itti fufee akka jiraatu kan taasisan dhimmoota yookiin duudhaalee isaati. Duudhaalee inni of keessatti qabatu tokkoffaan sirna ittiin bulmaataa, safuuf sabeeffannaa, kabaja daa'immanii, kabaja shamarranii, kabaja jaarsolii fi kabaja dargaggoo kan of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Kun hundisaayyuu sirna bulchiinsa isaati jechuudha. Kan sirnoota bulchiinsa addunyaarra jiran keessaa immoo kan umurii dheeraa qabaatuu fi filatamaa kan ta'e kan of keessatti qabaatu akkasuma jaallatamaa baalchaa yookiin immoo bal'ataa kan ta'e mijataa fi hangafa isaa taasisan of keessatti qabatee kan argamu bulchiinsa sirna gadaa yookiin immoo utubaalee bulchiinsa sirna gadaati jechuudha. Bu'uura sirna gadaa kanneen keessatti kanneen utubaalee ta'anii yookiin immoo utubduu cimaa ta'anii kan isaan tajaajilan keessaa immoo kan biraan isaanii sirna labdaneessaati. Sirna labdaneessa yookiin immoo sirna sabdaneessummaa isa jedhu sirna gadaa keessatti sabdaneessa as keessatti immoo lubdaneessaa jenneetu ilaaluu dandeenya jechuudha. Sabdaneessaa fi lubdaneessaan aangoo kan wal harkaa fudhatan lubaanidha. Lubaan yookiin immoo kabaja sirna kanaa keessatti lubni nama aangoo qabachuuf deemu yookiin immoo sirna ittiin bulmaata utubaa ta'ee qabatu keessaa inni tokko lubdaneessadha jechuudha. Lubni aangoo qabatu qofaasaa gaggeessuu hin danda'u caasaalee isa jala jiran yookiin immoo bulchiinsota isa wajjin jiran shananiinidha jechuudha. Shanan kun immoo
marsaadha jechuudha. Marsaa 5 qaba. Marsaan 5 kun immoo waggaa 8 kan inni deemudha jechuudha. Waggaa 8 namni tokko maroo 5 keessatti waggaa 5 yoo isa ga'u waggaa 8 immoo bulchuu aangoo qabaata jechuudha. Waggaa 8 gaafa aangoo kana keessatti bulchuu tokko tokkoon namoota kana aangoo qabaate kana keessatti waggaa 40 deebi'eetu naannee wal gahaa jechuudha. Kanaan malee namni kamiyyuu aangoo qabachuu kan hin dandeenyedha. Kana jechuun gogeessi tokko waggaa 8tiif erga uummata bulchee booda aangoo dabarsee kennaa jechuudha. Aangoon kan fudhatamus gogeessa taanee uummata bulchuuf qophii ta'eedhaan kan kennamu malee kan inni callisee yookiin namumti yeroo isaa eeggatee gahee jedhee fi aangoo kan fudhatu miti jechuudha. Kanaaf kun shanan ishee immoo waggaa 8 of keessatti qabatti. Waggaan 8 ishee immoo waggaa 40 itti naanna'ee dhufuun gahaa jechuudha. Kana jechuun marsaan gadaa tokkoon ishee waggaa meeqa qabaatti jechuudha? Marsaa 40 qabaachuudha qabaatti jechuudha. Marsaa 40 qabaachuu isheetiin sirna lubdaneessa yookiin sirna gadaa keessatti sirna dimokiraasii waliin sirna sabdaneessa yookiin saba hunda of keessatti haammatu jechuudha. Saba hunda kan inni of keessatti haammatuufis immoo sirni kun sirna bulchiinsaa gadaa uumamaa duraa uumaatti amanee uumama isaa waliin jiru immoo kabajee deemu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf marsaan tokkoon ishee waggaa 8 qabaattee waggaa 40tti namni tokko aangoo qabachuuf mirga qabaata jechuudha. Kunis immoo caaseffama isaa nama hordofaa deemeen jechuudha. Kanaatiin sirni tokko gaggeessaa mataa ishee qabaatti jechuudha. Inni kan biraan gogeessi sirna gadaa tokko keessatti yeroo bulchaa deemu yookiin yeroo hooggansa kan argachaa deemu sirna gadaa danuu ta'uusaa qofa osoo hin ta'in haammataadha. Sirni sabdaneessa yookiin sablubummaa kan jedhu kuni hawaasa achi keessatti haammatee kan inni qabatu tokkoffaa irratti sabdaneessadha kan inni jedhu hawaasa hundayyuu of keessatti qabata. Kan isaa kan hin taaneyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf sirna guddifachaa ijoollee mixii kan jedhamuun fi abbaa dhalchee yookiin immoo kan dhalchee irraa kaasee kan ormaa guddifachaa abbaa mixii fi kanneen kana fakkaatan kan of jalatti haammachaa deemudha jechuudha. Kanaaf haammataadha jedhama. Hawaasa kan isaa kan hin taanes ofitti firoomfatee mucaasaa dhalasaa godhee kan inni guddisu waan ta'eef sirni kun sirna kabajamaa, jaallatamaa, mijataa ta'edha jechuudha. Uummanni Oromoo hundi namni tokkollee osoo hin hafiin gogeessa maal godha? Gogeessa 5 kana keessaa tokko miseensa ta'ee haammatamedha jechuudha. Kan inni of keessatti haammatudha jechuudha. Daa'imman dhalatan hundi immoo gogeessa maalii qabaatu? Gogeessa 5 keessaa miseensa gogeessa tokko ta'uu jechuudha. Sababni isaa waggaa 40 isaanii gaafa naanna'ee dhufu marsaa 5 48 isaan ga'uun dirqama isaa waan ta'eef jechuudha. Kanaan sirna kana keessatti kan isaan guddachaa fi kan isaan dagaagaa kan isaan sirna bulchiinsa kana hordofaa deemanidha jechuudha. Inni kan biraanii tartiiba yookiin gulantaa dhalootaati. Gulantaan dhaloota tokko dabballeerraa kaasee hanga duroomaatti kan inni deemu. Duroomaa kaasee hanga gadamoojiitti kan inni deemu sadarkaa umuriitiinidha jechuudha. Sadarkaa umurii fi sadarkaa abbaan isaanii keessa galaa deemuun kan inni guddataa deemudha. Kun tartiiba yookiin gulantaa sadarkaa isa jennudha jechuudha. Umuriis 0dhaa kaasee hanga waggaa 8 dabballeerraa kaasee hanga waggaa 80 gadamoojjummaatti deemaa jechuudha. Kanaaf sirni kun utubaalee isaati jechuudha. Utubaaleen lammaffaan tartiiba gulantaati jechuudha. Bulchiinsa gadaa kana keessatti kan inni biroon immoo tartiiba gulantaa dhalootaa qabaachuu isaati jechuudha. Gulantaa hunda keessatti iyyuu sirnaan kan inni dugda wal dagaagsaa deemudha jechuudha. Osoo umurii kana keessa hin darbiin namni kamiyyuu sirna kana fudhachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Gadaan dhaloota wal duraa duubaan yookiin immoo hangafa mandhaan yookiin immoo quxisuun maal gochaa deemudha? Itti guddisaa deemu yookiin tartiibessaa deemudha jechuudha. Hangafa xiqqaarraa kaaseetu umurii 0 hanga 8, 8 hanga 16, 16 hanga 24, 24 hanga 32, 32 hanga 40, 40 hanga 48, 48 hanga 56, 56 hanga 62, 62 hanga 68, 68 hanga 74, 74 hanga 80 ol yookiin 82 ol jedheetu itti fufaa jechuudha. Kun immoo hundi isaaniiyyuu sirna caaseffama isaa waan ta'eefidha jechuudha. Kanaaf sababni gulantaaleen kun immoo barbaachisaniif tokkoffaan dhaloota hangafaa fi quxisuu addaan baasuufidha. Hangafni isa kamidha? Quxisuun isa kamidha jechuun akkaataa waliin guddataa deemanidha jechuudha. Tajaajila hawaasummaatiif
barnootaaf leenjii kan isaan argachaa deemanis umurii isaanii keessatti waan ta'eef akka isaan wal hin darramneef umurii keessatti dandeettii fi beekumsa argachaa deemu jechuudha. Heerumaaf akka isaan umurii malee hin heerumnee fi haala malee akka isaan waliin fuune waliin hin heerumne illee ni taasisaa jechuudha. Eenyu tartiibni yookiin gulantaadhaan daa'imman guddisuunis jechuudha. Kan bakka bakkatti immoo maqaa garaagaraatiin illee gulantaan kan isaan waamaman immoo waamamu kan isaan danda'a yoo ta'ullee gadaan Oromoo hundi keessatti immoo wal fakkaataadha jechuudha yookiin tokkodha jechuudha. Inni Gujii keessatti gaggeeffamu, inni Boorana keessatti gaggeeffamu akkasuma inni Tuulama keessattii fi gara naannoo Maccaa keessatti gaggeeffamus akkasumadha jechuudha. Sabaaf sabni hunda isaa keessatti sabichi kan inni haammatee jiru hundayyuu wal keessatti qabatee jirudha jechuudha. Inni kan biraan hangafa quxisuun tartiibessee yookiin gulanteessee kaa'uun immoo maaliif barbaachisaa inni jedhuu fi sabni kam hunda keessatti iyyuu tokkoo kaasee umuriidhaan leenjisuudhaaf, umuriidhaan heerumsiisuudhaaf, umuriidhaan aangoo laachaa fi deemuudhaaf akka fayyaduudha jechuudha. Inni sadaffaan seeradha. Seera inni jedhu seerri uummata ittiin bulchuuf kan mataa isaa tumate qabaata jechuudha. Innis immoo kanneen akka gumii caffee kanneen jedhamu, gumii seeraa balal kan jedhamu kanneen yeroo durii keessatti gaggeeffamaa ture. Sirna tumaawwan adda addaa waggoota meeqa keessatti tumataa waggaa 8 keessatti kan inni tumataa deemudha jechuudha. Akka sirna ittiin bulmaata naannawaa sanaatti garaagarummaa xixiqqoo yoo qabaate iyyuu hundi isaa dameewwan Booranaa Baarentuu hundiyyuu wal fakkaataadha jechuudha kan isaan ittiin bulan yookiin waggaa 8 buluu isaanii. Kan biraanii seeronni yookiin labsaman immoo waggaa 8 keessatti maal ta'u inni fooyya'u. Inni naannoo fakkeenyaaf naannoo Oromoo Tuulamaa keessatti aadaa naannoo sanaaf yookiin immoo ittiin bulmaata naannoo sanaa fakkaatee tumoota kan Maccaa keessa jiru akkasii, kan Ittuu keessa jiru akkasii, kan Raayyaa Asaboo keessa jiru akkasii akkasumaan garaagarummaa xixiqqoo yoo qabaate iyyuu waggaa 8 garuu dirqama hundi isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Gadaan ilmaan namaa qofaaf osoo hin taane uumama hundaaf seera ittiin tumee ittiin bulchaa, seera bishaan, seera eelaa ni qabaa, seera biqilootaa ni qabaa, seera looniif ni qabaa jechuudha. Hunda isaanii keessatti seera tumatee ittiin bula waan ta'eef jechuudha. Akka waliigalaatti seerri gadaa Oromoo wantoota gurguddoo lamaaf xiyyeeffannoo laata. Innis immoo tokkoffaa irratti seera xiyyeeffannoo ittiin bulmaataa hawaasichaa keessaa inni guddaa fi yookiin inni beekamaadha jedhamee ittiin kabajamu yookiin sirni kun raawwatu keessaa inni guddaan lamaan xiyyeeffannoo kanneen keessaa tokko seeratti buluudha. Seerattiin buluun bulchiinsa gadaa keessatti abbaan gadaa dabalatee namni hunduu seeraan akka inni buluudha jechuudha. Abbaan gadaa seera mataasaa yookiin natu bulchaadhee hawaasa miidhuu hin danda'u, hawaasni isa miidhuu hin danda'u jechuudha. Namni hundi yookiin badii dalage yookiin yakka dalage hundi seera fuulduratti maalidha? Walqixxeedha. Yookiin seera fuulduratti walqixxee adabamaa jechuudha. Kanaaf seerri kana lamaaniif jechuudha. Kan inni adda bahee tumamu jechuudha. Qaamni seera tumellee yoo yakka yakkee yookiin badii dalage itti gaafatamaadha jechuudha. Eessa keessatti? Sirna gadaa Oromoo keessatti yookiin utubaalee bulchiinsa gadaa Oromoo keessatti jechuudha. Kanaan sirni kuni haga jaarraawwan 16, 17, 18tti itti fufee sana booddee sirna gita bittaa adda addaatiin yeroo cabeetti yookiin immoo amantiiwwan gara biyya kanaa dhufuutiin amantiiwwan sirna kana balleessuutiin inni kaan gara qaallichaatti jijjiire inni kaan immoo akka sabni kanaan hin bullellee yeroo taasisutti ture malee jechuudha. Kanaaf egaa seera mataa isaa danda'e qabaatee utubaa 3 keessaa tokko jechuudha. Inni kan biraan gadaan yoo badii yookiin yakka dalage seera adabbii maal qabaa? 8 jedhamuun adabamaa jechuudha. Kanaafuu sirna gadaa keessatti seerri kabajamuun dhimma ijoodha jechuudha. Karaa biraatiin seerri bulchiinsaa gadaa keessatti aangoo daangaa yeroo qabaachuu isaati jechuudha. Daangaa yeroo qabaachuun waggaa 8 namni tokko waggaa 8 qofa bulchaa, waggaa 8 booddee bulchuu hin danda'u jechuudha. Waggaa meeqa taa'ee obsuu qaba? Waggaa 40 yookiin 80 baasaa eeggachuu qaba jechuudha. Aangoo isaa daangaaf yeroo seeraan isaaf kennametti alatti fayyadamuu hin danda'u. Waggaa 8 ala namni kamiyyuu seera kamiiniyyuu itti fufee bulchuu hin danda'u jechuudha. Gadaan tokko waggaa 8 qofaaf aangoo irra turaa, yeroo isaaf eeyyamamees immoo dabarsee aangoo irra turuu hin danda'u jechuudha. Limited paaworiidha jechuudha. Limited paaworiidha. Kanaaf paaworiin isaa yoomii aangoon isaa waggaa 8 qofaadha jechuudha. Yeroo sanarratti immoo akka malee itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif kan hawaasaati? Aangoon kan hawaasichaati waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaan saglan yaa'ii Booranaa kan jedhamu. Salgan yaa'ii Booranaa keessattis
yeroo itti sirni gadaa yaa'ii Booranaa tumamu hawaasni hundi wal gahuutiin bulchiinsa gadaa keessatti caasaalee bulchiinsaa gurguddoo 8tu jiraatu jechuudha. Caasaa bulchiinsa gadaa 8 yookiin gurguddoo warreen jedhaman sadiitu jiru. Sadiitu jiraatu. Sadan kana keessaa caasaaleen kun qaamolee seera tuman kan seera hiikanii fi seera raawwachiisanii jechuudha. Warreen sirna gadaa dimokiraasii keessatti executive, legislative fi judiciary warreen jedhamanii jechuudha. Warreen kun sadan sirna gadaa keessattis tumamanii jiru jechuudha. Sadan kanaan bulchiinsa gadaa warra gurguddoo jedhamaniitu beekamu jechuudha. Kan seera tumu affee yookiin gumii jedhama sirna kana keessatti yommuu ta'u, kan seera raawwachiisu immoo aanga'oota gadaa yookiin abbaa gadaa dabalatee aanga'oota abbaa gadaa waliin jiranii jechuudha. Inni kan biraan qaama seera yuuboota jedhamu isaanii. Caasaaleen kun of jalatti egaa caasaa xixiqqoo meeqa qabu? Sadii qabaatu jechuudha. Isaan kun immoo bakka tokkotti maal ta'u? 9 ta'u jechuudha. Salgan yaa'ii Booranaa kan jedhu jechuudha. Salgan yaa'ii Booranaa kan nuti jennu qaamoleen gurguddoon bulchiinsa gadaa 3. Isaanis seera tumtuu, seera hiiktuu, seera raawwachiistuu jedhamu. Isaan seera raawwachiiftoon kun 3 immoo of jalatti caasaa tokkoon isaanii kun 3 isaanii 3 qabu. 3 isaanii qabaachuun isaanii immoo maal jedhamee waamama? Salgan yaa'ii Booranaa jedhama. Salgan yaa'ii Booranaa jechuun 9 seerota 9 3 of jalaa qabaniin salgan yaa'ii Booranaa jedhamanii beekamu. Isaan kun immoo bakka tokkotti salgan yaa'ii Booranaa jedhamanii caaseffama sirna kanaa keessatti kan ittiin beekamanidha jechuudha. Isaan keessaa immoo maqaa garaagaraan immoo kanneen beekaman yookiin immoo kan himaman yoo ta'e illee naannoo Booranaa keessatti caaseffamni salgan yaa'ii Booranaa kuni caasaaleen kunneen maqaa garaagaraan beekaman keessaa Booranatti gadaa 8 yookiin immoo yuba 8 fi gumii 8 jedhamanii beekamu. 8 isaanii meeqa jechuudha? 9 jechuudha. Maqaa kan biraatiin kan isaan yaa'ii Booranaa kan nuti jennu 3 yuba 8 6 gumii 8 9 jechuudha. Warreen kun walitti saglan yaa'ii Booranaa jedhamaniitu beekamu jechuudha. Kanaaf utubaa bulchiinsa sirna gadaa keessaa inni tokko salgan yaa'ii Booranaa isa jedhudha jechuudha. Kanaan kan isaan beekaman. Inni kan biraan ittuun baanaa naannoo Caffee Odaa Bultumitti immoo maqaa fi gahee armaan gadiitti illee tarreeffaman ni beekamu isaan immoo jechuudha. Isaan immoo eenyufaa jedhamanii tura? Lallabduu 3 jedhamaniitu beekamu jechuudha. Eessa keessatti? Naannoo ittuun baanaa keessatti immoo. 3 yookiin lallabduu 3 jedhamu. Lallabduun 3 jarreen jedhaman immoo bulchiinsa sirna gadaa keessatti hooggantoota olaanoo qaama seera tumanidha jechuudha. Qaama seera tuman isaanis abbaa caffee yookiin immoo abbaa kan caffee eegu yookiin immoo bakkatti seerri labsamu keessatti abbaa caffee jedhamee waamamaa jechuudha. Abbaa caffee jedhamee kan inni waamamu keessatti tokkoffaarratti abbaa caffee, abbaa heera caffee fi yaa'ii yookiin immoo abbaa nagaa kan jedhamullee ni qabaata jechuudha. Eenyu naannoo ittuun baanaa keessatti jechuudha. Abbaan caffee muummicha dursaa caffee gadaa ta'etu kan inni tajaajilu jechuudha. Abbaa heera caffee jechuun immoo nama yeroo caffeen seera tumu seera yaadatee ibsudha jechuudha. Namni kun hayyuu seeraati jechuudha. Nama hayyuu yookiin immoo ogeessa seera beeku yookiin seera gadaa hundasaa beekuuti jechuudha. Inni sadaffaan afnaqii yookiin abbaa dubbii jedhama. Afnaqii yookiin abbaa dubbii jedhamee kan beekamu sadaffaadha jechuudha. Inni yookiin 3 isaan jedhamu keessaa jechuudha. Inni immoo maal godha jechuudha yeroo sana afnaqii yookiin afyaa'ii caffee gadaa ta'etu tajaajilaa jechuudha. Afyaa'ii caffee ta'uutiin kan inni tajaajiludha jechuudha. Inni 5ffaan jilbaa 3 jennaan. Jilba 3 sirna gadaa jechuudha. Ammas utubaawwan 5 keessaa tokko jechuudha. Inni kunis aangoo caffee keessatti yookiin immoo jilba 3 jechuun jilba 3 warri jedhaman immoo warra caffee gadaa tumuu jechuudha. Warra gadaa 3 tumuu yookiin addachaa irratti argamanii jechuudha. Yookiin yeroo murtiin darbu yookiin namni walii matee
dhaddacharra wallaabu bakka sanatti kanneen sirna sana raawwatan jilba sadeen jedhamu. Isaan immoo tokkoffaa irratti jilba jidduu jedhamu. Jilba jidduu isaan kun muummicha dursaa ta'ee qaama seera maal godhu? Seera hiikuudha jechuudha. Seera hiiktuu bulchiinsa gadaa jilba jidduu jedhamu. Jilba mirgaa warreen jedhaman immoo itti aanaa maaliif? Itti aanaa qaama seera hiiktuu isa jalqabaa ta'ansee jechuudha. Jilba bitaa jedhama. Jilba bitaan immoo kan ammoo qindeessaa qaama seera hiiktuu bulchiinsa gadaati jechuudha. Kan qindeessu sadan isaanii fi jilba bitaa jenneetu himuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jilba sadeen warreen jedhaman keessa warreen duraati jechuudha. Inni ja'affaanii waraana sadeenidha. Waraana sadeen warreen jedhamanis akkasuma sirna kana keessatti warra maal godhanidha jechuudha. Warra aangoo sadeen gubbaa keessatti ilaalle keessatti waraana sadeen jarra jedhaman immoo qaama seera raawwachiiftuuti jechuudha. Qaama seera raawwachiiftuun warreen seera raawwachiisuu keessatti bulchiinsa gadaatti maal ta'anii aananii abbaa gadaatti aananii maal godhanii abbaa gadaa abbaa bokkuu wajjin aangoo kana seera raawwachiisuuf gahee warra qabaatanidha jechuudha. Inni kan biraan abbaa gadaa. Abbaan gadaa muummicha maaliif? Muummicha ta'ee qaama heera raawwachiiftu bulchiinsa gadaa bulchiinsa biyyaa ta'e kan tajaajilu abbaa gadaati jechuudha. Itti aanaa abbaa gadaa. Itti aanaa abbaa gadaa bakka abbaan gadaa hin jirretti maal godha? Kan isa bakka bu'ee hojii raawwatu yookiin hojii raawwachiisu itti aanaa abbaa gadaati jechuudha. Abbaan gadaa mataa yookiin muummicha yeroo ta'u, itti aanaan isaa immoo kan yeroo inni hin jirre hojii raawwachiisu waraana sadeen jedhameetu beekama jechuudha. Kanaaf sadii yookiin immoo salgan yaa'ii Booranaa warreen kana keessatti tokko tokko isaanii hubachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan egaa kana keessatti kan nuti hubanne hundisaayyuu sirna ittiin bulmaata yookiin immoo bulchiinsa sirna gadaa salgan yookiin immoo bulchiinsa ittiin bulmaata qajeelfama yookiin immoo utubaawwan bulchiinsa gadaa ja'an warreen jedhaman kana fakkaataniitu sirnaan kan isaan bulanidha jechuudha. Kana har'a ilaalle boqonnaa arfaffaa bulchiinsa sirna gadaa kutaa arfaffaatti yoo isinitti tole laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Ulfaadha.